Nagaan isiniif baay'atu hordoftoota YouTube chaanaalii Ifa Biyya Lafaa namoonni YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatiitaa share like gochuudhaan immoo comment gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa. Sagantaa keenya mootummaa Waaqayyoo jechuun tokko jennee waliin eegalla. Barnoonni keenya itti fufaadha. Har'a garuu seensa isaa mootummaa Waaqayyoo kan jedhu irraa kaanee kan waliin ilaallu ta'a. Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaanee waliin baranna. Bara sanatti Yohaannis Cuuphaan sabatti mul'atee lafa onaa biyya Yihuudaatti labsee mootummaa Waaqaa dhiyaateeraati yaada garaa keessanii gedderadhaa jedhe. Isaayyaas raajichi sagaleen lafa onaa keessaa iniyya dhagaa dhaggeeffadhaa. Gooftichaaf karaa tolchaati haraa daandiin irra adeemus qajeelchaa yommuu jedhee waa'ee namicha kanaaf dubbatee jedhe. Ameen. Gooftaan akka nutti dubbatuuf yeroo keenya isatti kennachuudhaaf Waaqayyoon kadhannaa. Gooftaa ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Dubbii kee sa'aatii kana akka nutti dubbattu akka nu barsiistuuf si kadhannaa. Maqaa ilma kee Yesuusiin dubbii kee nutti dubbadhu. Wanti dubbii keetiin mormu ganaan Kiristoos ammaa kaasee hadhaamu. Namoota dubbii kee dhagaa jiran kana isaan eebbisi. Yeroo keenya itti laadhannaa nu harkaa fuudhi. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu hordoftoota keenya. Namoonni maatiin ta'in jirtanii YouTube chaanaalii Ifa Biyya Lafaa subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Har'a mootummaa Waaqayyoo maalidha kan jedhu irraa kaanee waliin baranna jechuudha. Iddoo nama dubbise Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaaseeti. Bara sanatti Yohaannis Cuuphaan sabatti mul'atee lafa onaa biyya Yihuudaatti labsee mootummaa Waaqaa dhiyaateeraati yaada garaa keessanii gedderadhaa jedhee jedha. Iddoo kanatti Yohaannis Cuuphaa argina. Yohaannis Cuuphaatu waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabaa. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii gedderadhaa jedheeti lafa onaa keessa deemee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallaba. Lallabaan kakuu haaraa inni jalqaba eenyudha yoonaan jettanii Yohaannis Cuuphaadha. Lallabni kakuu haaraa inni jalqaba mata dureen isaa maalidha yoonaan jettan immoo mootummaa Waaqayyooti. Isa kanarratti waliin dubbanna jechuudha. Isa kanarratti dubbachuu barbaada. Mata dureen har'a waliin ilaallu dhalachuu Yesuusii fi mootummaa Waaqayyoodha. Kaayyoomti gooftaa Yesuus gara biyya lafaa dhufeef dhalateeyyuu waa'ee mootummaa Waaqayyootiifidha. Mee Maatiyos boqonnaa 2 irraan deemee isinii dubbisa. Bara mooticha Heroodiyesitti Yesuus mandara Beetlehem kutaa biyya Yihuudaatti yommuu dhalate kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko ba'a biiftuutii gara Yerusaalem dhufan. Isaan inni mootii Yihuudootaa ta'e dhalate eessa jira? Nuyi urjii isa ba'a biiftuutii arginee isaaf sagaduu dhufneerra jedhanii iyyaafatan. Ilaa jecha isa lakkoofsa 2 irra jiru tokkoon isinii dubbisa irra deebi'ee. Isaan inni mootii Yihuudootaa ta'e dhalate inni mootii Yihuudootaa ta'e dhalate eessa jira? Ni urjii isa ba'a biiftuutii arginee isaaf sagaduudhaaf ba'a biiftuutii dhufneerra jedhan. Asitti waa'ee mootummaa Waaqayyoo dhalachuu Yesuusiin wal qabsiisee dubbachuu barbaada. Dhalachuu Yesuusiif mootummaa Waaqayyoo kan jedhuun isinitti agarsiisuu barbaada. Dhalachuu Yesuusiif mootummaa Waaqayyoo kuni baay'ee walitti dhiyaata. Sababiin isaa akkuma jalqaba isinitti hime kaayyoomti gara biyya lafaa dhufuu Yesuus. Kaayyoomti dhalachuu Yesuus iyyuu waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo iyyuu Yesuus keessatti argine. Lallabamuun mootummaa Waaqayyoo dubbatamuun mootummaa Waaqayyoo dhoksaadhaan haa ta'u malee gaaddidduu isaa haa ta'u malee kakuu moofaa keessattuu jira ture. Garuu dhugaansaa ifee kan inni mul'ate qaama godhatee kan inni nutti argame mootummaa Waaqayyoo maali kan jedhu kan nuyi keessatti arginu Yesuus keessatti. Ajandaa mootummaa Waaqayyoo jedhu qabatee gara biyya lafaa kan dhufe Yesuus Kiristoosidha. Haaleluyyaa. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa akkamii akka ta'e mootummaa Waaqayyoo mootummaa jireenyaa akka ta'e mootummaa Waaqayyoo mootummaa bara baraan jiraatu akka ta'e Yesuusuma keessatti argina. Gaafa Yesuus Kiristoos dhalate kan waa'ee mootummaa Waaqayyoo iddoo amma Yohaannis Cuuphaan haasa'utti hin deebina. Gaafa Yesuus Kiristoos dhalate raafama gurguddaatu ta'e sosochii gurguddaa lamatu ta'e. Inni tokko gammachuu addaatu ta'e ilillee addaatu ta'e. Haaleluyyaa. Mana Maartaa faati mana Maariyaam faati gammachuutu ta'e faarfannaatu ta'e ililleetu ta'e hin weeddisu. Maaliif inni dubbatame Masiihichi dhufa jedhame sun hin dhalate. Mootiitu dhalate. Ifa kan kennu dhalate. Jireenya kan kennu dhalate. Taatee inni lammaffaan dhalatetti immoo raafama guddaa sochii guddaatu ta'e inni kun immoo mana moototaati. Sababiin isaa
boqonnaa lama lakkoofsa lama iddoo ammaarratti waan tokko argineera. Warri urjii lakkaa'an suni biiftuuti gaafa dhufan gara Yerusaalem gaafa dhufanii akkas jedhan inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalate. Inni kam? Inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalate eessa jira? Haaleluyyaa. Ilaa waan tokkotu na dhiba jecha kana keessatti. Yesuusi erga dhalatee mootii ta'e miti. Siluma isaayyuu mootii. Utuman dhalatin iyyuu maal ture? Mootiidha inni. Kanaaf jarri kun maal jedhanii inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalate eessa jira jedhanii isa ilaaluu dhufan. Yeroo kana dhaga'ee Heroodiyaas bulchaan biyyaa hin raafame. Raafamatu ta'e, sodaa guddaatu ta'e. Dhalachuu Yesuusiin rivaayivaalii gurguddaatu ta'e. Ergamoonni Waaqayyoo iddoo garaa garaatti mul'atanii, tiksootatti mul'atanii Yesuus dhalateera jedhanii. Waa'ee dhalachuu Yesuus kuni kakuu moofaa keessatti iyyuu Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti dubbateera. Inni immoo maal jedhee jecha jabaa namatti tolu tokko dubbate Isaayyaas. Akkana jedhe humni mootummaa isaatii gatiittii isaarra jira jedhe. Humni maalsaa? Humni mootummaa isaa kan Yesuus jechuudhaaf gatiittii isaarra jira. Haaleluyyaa. Utuun dhalatiin siluma isaayyuu maalidha inni mootii? Amma har'aatti mootii ta'e kan dhalate hin jiru. Mootonni hundi addunyaa kanarra jiran erga dhalatanii mootii ta'an. Yesuus garuu erga dhalatee miti. Mootummaa isaa qabatee dhalate. Haaleluyyaa. Kanaaf dhalachuu Yesuus keessattidha kan nuyi mootummaa Waaqayyoo arginu. Gaa Maatiyos boqonnaa 3 irra deemne gaafa dubbifannu Yohaannis cuuphaan gara lafa onaatti galeetii mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii gedderadhaa. Har'as akkuma gooftaa Yesuus ergamni isaa mootummaa Waaqayyoo nutti mul'isuu dhufe ergamni isaa mootummaa Waaqayyoo barsiisuu lallabu akka ta'e waldaan kiristaanaa har'as ergamni ishee lafarra kaa'amteef waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabuu fedha. Yesuus Kiristoos lafa deemaa ture hundumaatti lafa dhaqaa ture hundumaatti maal jedhee lallabaa? Mootummaa abbaa kooti jedha. Jechi kun baay'ee natti tola. Mootummaa abbaa kooti. My father of kingdom. Mootummaan abbaa kooti jiraataadha jedha. Mootummaan abbaa kooti hin dhufa. Mootummaa abbaa kooti. Kanaaf akkuma kana har'as waldaan kiristaanaa ergamni isheen itti kenname mootummaa Waaqayyoo dhaloota yaadachiisuudha. Mootummaa Waaqayyoo dhaloota qopheessuudha. Yohaannis kaleessa ajandaan isaa mata dureen isaa dhimmisa waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabu ture. Har'a garuu waldaan kiristaanaa ergama ishee kana waan dagatte natti fakkaata. Isa lafarraa, gamoo lafarraa, qabeenya lafarraa, maateeriyaalii meeshaa garaa garaa guuttachuudhaan wal dorgomaa waan jirtu natti fakkaata. Inumaa dhaloota qopheessu miti dagachaa ofiisee waan dhufte natti fakkaata. Kanaaf ergaan irratti dubbachuu barbaade mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Mootummaa Waaqayyoo dhufaa jira. Mootummaa Waaqayyoo dhiyoodha. Yesuus Kiristoosiin Yohaannis cuuphaan ji'a 6 hangafa. Yohaannis gara lafa onaatti galeetii waa'ee mootummaa Waaqayyoo kana lallaba jechuudha. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Yaada garaa keessanii gedderadhaa jedhe. Har'as anis ergaa tokkoon qaba. Ergaa tokko na biraa qabdu. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Utuma barattu, utuma daldaltu, utuma fiigdu, utuma waan kamiin yoo hojjettu. Garuu mootummaa Waaqayyoo yaadadhu. Yeroo hundumaa yaadachuun kan nuu ta'u, yeroo hundumaa lallabuun kan nuu ta'u, yeroo hundumaa dubbachuun kan nuu ta'u waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Hordoftoota YouTube chaanaalii Ifa Biyya Lafaa. Namoonni YouTube keenyaaf haaraa taatanii YouTube chaanaalii Ifa Biyya Lafaa subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Kutaa itti aanu mootummaa Waaqayyoo maalidha kan jedhu itti fufnee barnoonni kun itti fufaadha. Mootummaa Waaqayyoo maali? Mootummaa Waaqayyoo mootummaa akkamiiti kan jedhu itti fufnee waliin ilaalla. Dubbii Waaqayyootiif galateeffannee xumura. Gooftaa si haa galatu. Dubbii kee waan nutti dubbatteef maqaan kee ulfaatu. Yaa Waaqayyo yeroo kana namoota dubbii kee kana dhagaa jiran isaan eebbisi maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera. Eebbifamaa.